Ega inna rawachinin ilalu ofike wali walbekta yeroba yene mni majera betta me abalu bariye makansa enyun insan ufte matadura narrani sinittebo ofike wali walbetta atumto fike betta arra ofike wachi walbarte bata ergaturi nama makabarta inga batta bike esa insan ufte biye kamin ufte makanke enyo malu jettari matadura kenya rammo ofike kana wachinin walbetta obetta ti amma ofike obetta mo waina mabet machafa kenya bokonna afur lakofsa ditemi sadi rattega jabalalo namni yuro ofisa wallalu wasadi gurgudda tawjal kam tokko namni gafa ofisa walla jaba namno chisa walla le nama braga fat jaba namni mullata sa walla le nama braga fat nama bira ofiya fat wae sa walla le wae sati nama biratti dabarse gafa of ken namni tokko fa waaqayyoon wallaala namni ofiisaan beekne waaqayyoon beeku hin danda'u hinni lammaffaan namni waaqayyoon hin beeku ofiisaan beeku waaqayyoos hin beeku namas hin beeku seeras hin beeku waan sadi gurguddaa hin beeku yoo laaltan jechaan jalqaba duraa namni ofiisaa beekuu qaba of beeku gooftaa yesus kristos maal jedhe waa'ee koo maal jedhu gooftaa yesus wallaalee odoo hin taane waan namoonni jedhan laaluudhaaf yeroo tokko tokko waa'ee isaa namoonni qorannoo godhu namni maal jedha waa'ee koo waa'ee hojii koo maal jedha waa'ee bizinesii koo maal jedha har'a tokko sabnas taa'u kun waa'ee namaa odoo hin taane waa'ee ofii kee beekuu qabda ga'ee kee beekuu qabda waasi keessa jiru beekuu qabda kaayyoo kee beekuu qabda mul'ata kee beekuu qabda kan namaa bichaa irratti yeroo dabarsite kan kee dhokate hafa kan kee dhokate anuma namaa haasa'u kan kee dhokate anumti namaa mul'achuu ta'a jecha kanaaf egaa ofii kee wajjin wal baruu qabda ati eenyudhaati hojiin kee obbeettaati hamma namni sitti buttu of hin eeggatin ofitti hamma namni sitti buttu hin eeggatin ofii kee of deebisi ofii kee of ijaar ofii kee of barbaad har'a ofii kee wajjin wal bartee baata annamaa miti har'a kun kan kee eenyutu dubbisa iddoo sana sagalee waaqayyoo keessaa namni kaa ofiisaa wajjin wal beekuu qaba namni ofiisaa wajjin wal hin beekne taanaan nama biraa beekuun rakkisa hojiisaa beekuun rakkisa mul'ata isaa beekuun rakkisa nagada isaa beekuun rakkisa anuma namaa irratti dabarsa hansaa garuu dhokateera yeroo isaa waa'ee namaa irratti fita waaqayyo kanan barbaadu waa'ee kee ofii kee wajjin wal beekta taanaan waaqayyo waasii godhu jira ofii kee wajjin wal beekta taanaan waaqayyo karaa kee darbee waan hojjetu qaba iddoo kanarratti dhattee ani yoo dubbistan maal jedha jireenyi yaada garaa kee keessaa waan ba'u yaada kee maal godhe hin dubbatu sabni kun yaada jireenyi yaada kee keessaa waan ba'u yaada kee kana maal godhe ba'eessa godhe eeggadhu jedha arraba keerraa wanti ba'u wanta arraba keetiin dubbatu waan ati hojjetu si balleessuu waan danda'u jireenyi kee waan si keessaa ba'u murtaa waan ta'eef eeggadhu jedha kanaaf egaa ofii keenya beekuu inni jedhu waan si keessaa ba'u beektaa waan keessa kee jiru beektaa waan si keessaa ba'u nama jireenya ta'uu danda'a wanti si keessaa ba'u nama miidhuu danda'a wanti si keessaa ba'u guddina namaa ta'uu danda'a wanti si keessaa ba'u mul'ata addaa ta'uu danda'a wanti si keessaa ba'u yaada waaqayyoo ta'uu danda'a wanti si keessaa ta'u hinni si keessaa ba'u san sirriitti of eeggannoodhaan laalii sagalee waaqayyo amma nama tokko mataan isaa baay'ee burqaan bakka kana rukutama baadiyyaa keessatti ammallee dhaloota ammaa kun mataa isaa burqaa miti waaqaa galata namni hunduu amma yoo namni isa dha'uudhaa kajeeleyyuun baqata duratti uleedha wal qaqqata akka bofaan uleedha wal qaqqata lafa dabootti wal qaqqata mataan isaa bakka beeka kan buruqe kan dubbate arraba addabamu mataa harrabni waardiyyaa 32 asitti ijaarrateetta harrukuta arraba doontaane mataa sababii arrabaatti namoonni yeroo isaan korokkodamanii dhabanii ta'an argina sababa arrabaatti namoonni yeroo isaan iddoo dhaban argina sababa arrabaatti namoonni yeroo isaan du'an argina yaada kee keessa wanti ba'u gaarii qofa akka ta'u kana nu barsiisa ofii kee wajjin wal baruu qabda kanaanumatti dubbate moo kanaanumatti godhe moo yakka kanaanumatti dalage moo yaada kanaanumatti yaade moo ajjab ofii kee wajjin irra wal baruu qabdaati sida moo nama biraati yeroo tokko warri wallaaltan eenyummaa keessan ofii kee baqachaa kan jirtu jireenya irraa baqachaa kan jirtu waan si madaalle goote gaafa waan tokko irratti qabamte ati amma kan jireenya keetiin miidhamtu ofii kee beekta taanaan waan si
keessa bahu beektaa waan hojjettu beektaa bakka keessu beektaa mul'ata kee beektaa kaayyoo kee beektaa adeemsa kee beektaa guddina kee beektaa nan dogongore jedha lafa malee dhaabate nan dogongore sidhamoo kan biraatu dogongore akkasan ta'e ati suma dhamoo beerra waan tokko sitti hima keessummaa lama wal si barsiisa arra siifi suma wal barsiisa ati eenyudhaati ofii kee wajji wal baruudhaa qabdaati macaafa keenyaa boqonnaa afur lakkoofsa 23 kana namni hubataa fedhii fi yaada isaa akka to'atu fedhii fi yaada isaa to'atu ofiisaa obbeeka waan ta'eef namni yeroo wallaan operaasyoonii ta'a namni yeroo wallaan kaleessaa kan lallabu namni yeroo wallaan honneessaa kan miinci honneessaa kan jijjiiran namni yeroo wallaan kaleessaa keessa tattara kan yaasan namni gisee wallaan kan billaadhaan tarsaasanii dhukkuba keessaa baasan olkaasi waasii dhaamaa jira seexan ofsi wallaalchisee eebba waaqaa operaasyoonii godheessi keessaa fuudheen olkaafa dargagge ofsi wallaalchisin yeroo biraa moon iddoo jira waan biraa hojjetu kun suma godhama biraa tokkichuma kanatti lama moosuman egaa ati suma waan taate ofii kee wajji wal baruun waan si keessa jiruun waan si keessaa bahuu murtaa waan ta'e waan hojjetu sirriitti hubata namni hubataa fedhii yaada isaa ni to'ata namni ofiisaa wajji wal beeku tokkoffaa filannoo gaarii qaba filatee dubbata filatee nyaata filatee ta'a filatee hojjeta filatee dubbata filatee deema filatee taasaa kana malta hin milkaa maashii waraqaa wayii tokko mana nyaataa gisee dhaqan tarree gashan tokko gosa nyaataa daraddaranii hanga 20 hanga 30 waraqaarra kaa'anii akkanatti qabu yookaan hin maxxansu maal jechuun filan sammuu qabda yoo ta'e filan garacha si dhukkuba yoo ta'e filan fedhii qabda yoo ta'e filan kanaaf maaliif hobbeetta yoo ta'e of hin beektu taanaan immoo nagaafadhu natu sii fila wantoota sinini allanne hin dalagin ati ofii kee beekta taanaan kaayyoo kee beekta taanaan waaqayyo nama dhuma kee hin tolcha namni ofiisaa waliin wal beeku tokkoffaa filannoo qaba lammaffaa irratti waaqayyo beekuudhaaf karaa isaa namni ofiisaa beeku waaqayyo beeku irratti karaa isaa akkatti waaqni gara isaa dhufu akkatti waaqni isa eebbisu akkatti waaqayyo isa gargaaru Qorontoos lammaffaa boqonnaa 13 lakkoofsa 5 irratti dhaqaati ilaala karaa isaa waaqayyo akka gara isaa dhufu nisaadhaan waaqayyo akka isa guddisu guddinaan karaa isaa namni ofiisaa beeku of ilaaluun amantiif yaada ofii qarachuudha jechuudha of ilaaluun of qoruu keessa deebi'anii of ilaaluu kan danda'an macaafa faarfannaa 139 lakkoofsa 23 hanga 24 yoo dubbiftan daawit yeroo cubbuutti kufe deebi'ee of ilaala waaqayyo duratti deebi'ee of ilaala yaa waaqayyo keessa koo na ilaali horii na ilaali yoona keessatti hirmii na feera ta'e maaloo yaa waaqayyo tonkolchii na ilaali keessa koo ilaali keessa gola siif of eeyyameera balbala sii baneera yaa waaqayyo kottu gara kee keessa kiyya ilaali keessa koo seen dhokataa koo waan ani dhofkan waan sitti tol na keessaa baasii jedhee daawit yeroo inni yaada qalbii diddiirannatti dhufu argina namni gisee ofiisaa beeku qabxii lammaffaa maal hojjeta yoo jettan waaqayyoodhaaf karaa banaa jechuudha yeroo nuti waaqayyoof karaa bannu waaqayyo jireenya keenya keessatti dinqii maal hojjechuu barbaada gaafa ofii keenya nu ta'u barree ofii keenya haala miti kan kana godhaa bakka ga'u qabu nan gaa'ee kana isa si keessaa bahu mul'ata si keessaa bahu hojii si keessaa bahu kaayyoo si keessaa bahu barnoonni si keessaa bahu yoomiyyuu wanna keessaa bahu nan milkaan jettu harka kol qabadhu jirta namni akkasii ilaa dhaggeeffadhu waaqayyo waan siin jedhaa jiru inuma milkoofta waan si keessaa bahu kanaadha waaqayyo waan namni siin jedhu odoo ta'an waan waaqayyo siin jedhu ni milkoofta baraana of beekuu jechuun waan si keessa dhokatee jiru beekuu of beekuu jechuun waan waaqayyo ganama akkatti guddaa si keessa kaa'e beekuu qabda jireenya kee kana wajji wal baruu qabda waliin beektu taanaan jireenya kee kana wajji wal baqattee du'a bara baraadhatta waan ta'e ateenya akka taate beekuu qabda maal hojjechuu akka dandeessu beekuu qabda maalaaf harka akka qabdu beekuu qabda mucaa wayiitu yeroo tokko qe'ee dhaabate haadha manaa manatti gatee fuudhee waan nyaatu dhabnaan birrii dhabnaan qana'insi jireenyaatti baay'annaan biyyaa bade gaafa biyyaa bade waggaa 15 ture gaafa galuudhaa deemu waggaa 15tti birrii 3,000 bichaa buufate achi booddee gaafa odoonni galuudhaa deemaa jiru jaarsi wayiitti dhufe yaa mucaa kooyye abeete gorsa wayiisi gorsaa birrii naa kenni taa'ee maal rakkoo qabareena gorsi jedhe waan sadi bichaan si gorsa birrii 3,000 qabdaadheen jaarsi achi booddee haa ta'u dafee walii galan mucaan 3,000 qabatee deemu kun dargaggoota riyaasaa faana biyya isaanitti galuudhaaf deemu achi booddee gorsa 3,000 wal jijjiiran tokkoffaan maal jedha elaa jedhe dafeen qaqqaba jettee karaa qaxxaamuraa hin deemin kun 1,000 lammaffaan waan sin ilaallanne keessan galin kunis 1,000 sadaffaa waan tokko dooddan baafatin ariifattee hin dubbatin jedhe 3,000 laata harka godhe
dargaggoonni safaana deemaa jirani caakkaa wayitu fuuldura isaanii jira. Gara afurtaanii deemaa jiru. Isaan arfaffaadhaan hin deemaa jiru. Odoo deemaa jiranii karaa qaxxaamuraa kana dabarraa jedhan. Gurbaan garuu bitateera. Waan ittiin jala darba. Hin dabarra jennaan darbaa sinan darbaa. Irraa goree mucaan karaa biraa godhe. Shitaan caakkaa sun keessatti ijoollee sadii qale. Inni sun garuu karaa dheeraa deemee mana wayitti gore. Oole moonolle. Sana booda gaafa inni mana namaatti goru gaafa dhaqee mana sun seenu manni namicha inni bulee sun immoo haati manaasaa akka malee fokkifti. Namni mana sun dhaqe waa'ee haadha manaasaa dubbatu malee hin bahu. Baay'ee fokkifti. Maalaatti mana akkana namichi kun immoo nama maqaa haadha manaasaa dha warginaan achumatti qalee mana isaa keessatti hawwiltii hojjeta. Namichi hoggaa ol seenu hawwiltii mana keessa guutu. Dura garuu maal gorfameera? Wansi ni ilaallanne keessan gadiin kan jedhu fudhate. Sana booddee maal godhe hawwiltii baay'ee argee maalinni kuni ormi waa'ee haadha manaasaa dubbateet kan qalaman. Inni garuu waa'ee dhibba biraa odoo hin taane namoonni kuni hawwiltiin kun maal jedheetuma dubbatee naani. Ani sin argee namni baay'een mana koo gisee dhufu haati manaa kee fokkiftuu naan jedha. Ani moggasu manaan kan ga'ee billaadhaan kutaa achumanaa sitti ishee awwaala. Ati garuu san dubbanne waan ta'eef nama cimaa waan taateef karaa akka deemtuuf karaan kee fagoo waan ta'eef qarshii 3,000 kenna. Isaan kun immoo hawwiltiin isaanii warra waan barbaachifne dubbatanii jedhe geggeessa. Birrii isaa argate waan argate. Sana booddee gaafa galee mana ga'u halkan keessa isaatii jaatti gaafa dhufu haati manaan hin ciifti. Asirraa mucaan dargaggeessi umurii waggaa 15 ciisa. Asiinaan 15 ciisa. Oggalaan yabbaa haati manaa kun dargaggoota lama gidduu ciifti. Ani bakka na waraana jedhee cuubee fudhatee jedhee odoo maaliin godhin odoo addan baasin tarkaanfii fudhatiin kan jedhe qoy laftaa bari'u. Edaa inni bara jalqaba micoo sana fuudhu garaatti hafee dargaggoota ijoollee dhiiraa lama kan isaati. Dhaloonni ofitti ariifatu of balleessa. Waan dambaafatiin dubbachuun nama balleessa. Sagalee waaqayyoo hubachuun sirriitti of beekuun baay'ee barbaachisu. Namni of beeku waan ittiin of oolchuu qaba. Namni of beeku tooftaa mataa isaatiin rakkina jalaa ba'a. Baranni biraa deemu haati manaa isaa karaatti baata. Silaa fixee ilaala. Odoo nu hubatin odoo maal hin ta'in odoo addan baasin odoo qoratin tarkaanfii fudhatin kan jedhu odoo keessa deemuudhaa baate. Eeggannoo godhaa namni ofii isaa beeku obsuu qaba. Ofii keenya keessatti waaqayyo dinqii maal hojjechuu barbaada. Galaatiyaa boqonnaa 2:20 amala Kiristoos nu keessatti uumuu barbaada. Gaafa nuti waaqayyo ofii keenya isaa eeyyamu waan biraa odoo hin taane maqaasaa keessatti uumuu barbaada. Maqaa waaqayyo nu keessa akka ta'u. Maqaa waaqayyo nu keessatti akka hojjetu. Maqaa waaqayyo nu keessa taa'e akka nu fayyisu. Si keessa jiraa waan yoo si keessa jiraate hojiin kee maaliin? Hojii waaqaa, hojii qajeelummaa. Kalaan maal jedhaa? Galaatiyaa boqonnaa 2:20 amala Kiristoos nu keessatti horata. Nu keessa galeera, dhugneerra, nyaanneera. Isin keessa taa'e waaqayyo hidhaa hiikuu barbaada. Isin keessa taa'e waaqayyo seenaa haaressuu barbaada. Ofii keenya keessatti egaa waaqayyo nu keessa taa'u bu'aa eeba waan ta'eef dinqii waaqayyo hojjetu inni guddaan waaqayyo inni lafaaf samii kana uume akkaataa amala mataa isaatti nu keessa taa'u. Lammaffaan kaayyoo waaqayyo nu keessa taa'e karoora waaqayyo qabu biyya lafaaf karoora waaqayyo nu qabu karoora waaqayyo fuula duratti nu qabu karoora waaqayyo jireenya keef qabu nu keessa taa'e karoora isaa isa baase isa qabu yesu nu keessa taa'e hojjeta nu keessa taa'e nutti agarsiisa. Ermiyaas boqonnaa 29:11 maal jedha? Yaadaan isinii yaada ana duwwaa beeku innis immoo yaada nagaa yaada gaarii malee yaada si balleessu miti. Waaqayyo yaada nagaa waaqayyo yaada eebbaa waaqayyo yaada guddinaa laphee kee keessa yoo kaa'eera ta'e achi of jalaa seexanaan hin fuudhin malee haariidhaan hin fuudhin malee achuma keessa taa'e karoora kee galmaan sii gaaba. Inni sadaffaan macaafa faarfannaa 51:10 irratti garaa haaraa yookaan immoo garaa qulqullaa'aa nu uumuu barbaada waaqayyo. Garaan namoota baay'ee hamiidhaan sobaan waan xuraa'eef waaqayyo maal barbaada? Garaa keenya haaressuu barbaada. Garaa haaraa garaa kam? Garaa Kiristoos malee fudhan akka Daani'eel fa'a. Garaa qulqullaa'aa naaf uume macaafa faarfannaa 51:10 naaf uume hafuura dhaabbataa ta'e na keessa kaa'e akka nachis asis akka hin jedhe garaa dhaabbataa naaf uume. Har'a jireenya keessan keessa garaa keessan keessa laphee keessan keessa sammuu keessan keessa waan meeqa argaa ooltu. Amma tiiktookiin kan lakkifame kun gabaa bulluutee kan nuyi jedhamu immoo yeroo duraa ni barbaade 6ttidha ni barbaade 7ttidha inni barbaade 9ttidha achirratti kaan dubbii nagadata kaan sooba nagadata kaan anna nagadata kaan cubbuu nagadata wantoota akka tiiktookii kanarraati of
of eeggadhaa daldala sana yeroo seentan waan gaarii akka namaaf ta'utti seenaa malee wanta hamaa warri daldalan nama balleessuudhaaf achirratti kan nagadan cubbuu dalaguudhaaf achirratti kan nagadan hatuudhaaf achirratti kan nagadan hojii wanni hin taane hojjechuuf achirratti kan nagadan gabaan irra kiisii kee seeneeraa of eeggadhu. Mucaan koo gaariitti naa guddata tattee yaadu tiiktookii gubbaa irratti namoota fiilmiidhaan billaadhaan wal qalan argee mucaan hangafaa qala. Achirratti akkatti nama hangeessan akkatti nama hudhan akkatti boorsaa keessa hattuu yeroo fuudhu achirratti kan lakkisu akkatti yakka cubbuu dalagan achirratti argan gabaa namni hundi seenee nagadatu kana of eeggannoo guddaadhaan deddeebu seeraan itti fayyadamtan taanaan teekinooloojiin diina guddaadha seera itti fayyadamta taanaan eebbasii ta'a. Gabaa akkanaa gisee seentu seenuun kee waan hin hamne yookaan jaarti seenta yookaan torbatti seenta gaafa seentu gaaladhu seenta laphee keessa qulleessa kanarraa daawwatu gaafa cubbuu dalagu gaafa ittuma raawwatu daawwatu aseenee malee garaa haaraa naa'uume. Kan dhuguun murtanirraa deebii agaraa keessa waan hamaatu jira cubbuu jira waan hin taane waan ciggaasisaa jira. Inni taan hafuura qulqulluun guutamuudha. Isqeelii 36 hanga 27 dubbisaa jireenya keenya jijjiiruu barbaada Waaqayyo. Hafuura isaa keessa kaa'uu barbaada. Hafuura isaa keessa kaa'uu barbaada. Kanaaf hafuura Waaqayyoof iddoo kennaa. Hafuura Waaqayyoo irratti hin qoosina. Warra hafuura Waaqayyoo irratti qoostan hafuuran tajaajilattanii lallabuun hafuuran faarfachuun hafuuran raajuun hafuuran barsiisuun hafuuran garuu deebitanii hafuura irratti kan kaatan dhiifaman qabdan. Waan lama hojjettu karaa tokko hafuura irratti kaatu karaa tokko immoo hafuuran tajaajilaa. Waa'een keessa waliin beekamus Waaqayyo kana nurraa miti hin barbaadu. Waan maal nurraa barbaada? Dhuga baatii nurraa barbaada. Hojii nurraa barbaada. Maqaasaa akka dhaadheessu maqaasaa akka jajannu barbaada malee akka namni waldaa keessatti garee gareedhaan walammeessu miti kun kennaa miti. Kennaan dhugaa bahu Kiristoos jireenya Kiristoos fayyisaa Kiristoos hidhaayii Kiristoos jireenya bara baraa Kiristoos dhugaa karaa nama jedhu bicha barbaada.